Misoomni sululaa yookaan ijaarsi daagaa gaara Inxooxxoo irratti akka kanaan miidhagee ijaarame kun harka lammiilee Itoophiyaa konsorraa dhufanii hojii misoomaa magaalaa Finfinnee irratti hojjetamaa jiru irratti kanneen hirmaachaa jiranidha. Hojii isaanii kana ammas itti fufuudhaan hojii misooma qarqara lagaa magaalaa Finfinnee irratti hojjechaati kan isaan jirani. Hojiin sululaani akka aadaa konsooni biyyee kan darbatan lafiin qotan akkasii qotanii biyyee tana akka bisaaniin akka galaanaa yaa'in biyyee suni akka galaanaa geesse yaa'in dhahaa gubbaa itti baangan biyyiini akka fula dhibitti yaatu ከኮንሶ ነው መጣኒው እና እዚህ መተን አዲስ አበባን እንደምታዩት ውብ አድርገናል። Nuti kan dhufne Koonsoorraa akkuma argitan misooma sululaa aadaa Koonsootiin magaalaa Finfinnee miidhagsineerra. Ani kana gochuu kootti gammachuu guddaan qaba. ይሄ እርከን ስራ ድሮ ከአያቶቻችን የወረስነውን Hojii misooma sululaa kan aadaa hojii abbootii keenyarraa kan dhaaledha. Kanaaf har'as eegumsa naannoo keenyaa fi dhimma itti bahaa jirra. Lema afurii ወደ ወንዝ እንዳይሄድ እንዳይሸረሸር abbootiin keenya darban biyyoon gabbataan bishaaniin akka hin qabneef hojii misoomaa sululaa kana sirnaan hojiitti hiikaa turaniiru. Nutis aadaa hojii isaanirraa dhaalle kana Koonsoo qofatti osoo hin hambisin gara Finfinneetti fiduun akkaataa kanaan hojjenneerra. ሌላ እንደዛ ሲታየው ደግሞ ሀገር ስላለች ደግሞ በጣም ደስ ይለኛል። ለኢትዮጵያችን እንዴ አይደለም Kanaan ammoo gammachuu guddaa qabna. Itoophiyaa keenyaaf gaara Inxooxxoo kana irratti daagaa misooma magariisaan miidhagee kana ijaaruu keenyaan ani nan gammada. Hojii ijoollee keenyaatti darbuudha. Misooma sululaa fi eegumsa naannootiin kan beekaman dhalattoonni Koonsoo naannoo qarqara lagaa Inxooxxoo kaasee hamma Piikookiitti ga'u kana bifana dudduubatti argitan kanaan hojjechaatti kan isaan jirani. Hojiin isaan hojjechaa jiran kun dhaloota egereetii fi galaa kan ta'u keessumaayyuu eegumsa naannoo irratti bu'aa guddaa kan fiduudha. አሁን እንደምታዩት የጋቦን ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ከዚህ በፊትም እንደዛ አልነበረም። Hojiin daagaa ammaa hojjetaa jirru kun gaara Inxooxxoo irraan gadee olaanaa qabu kana baay'ee murteessaadha. Akkuma agartan ogummaan keenya daagaa ittiin hidhaa jirra. Ani akka lammii tokkootti nan boona. Hojii misooma sululaa kun naannawa magaalaa Finfinneetti qofa osoo hin taane naannolee biyyattii gara biroottis babal'achuu qaba. Hawwii jedhuun qaba. የኮንሶ ማህበረሰብ አፈርና ውሃ ጥበቃም ከመስራትም አንፃር ከውበትም አንፃር ሁሉንም ነገር ያቀፈ ስራ ነው አሁን እዚህ ላይ እየሰሩ ያሉትና Hojii misoomaa sululaa hawaasni Koonsoo hojjechaa jiranii kan eegumsaa fi kunuunsa naannoo akkasumas miidhagina naannoo kan giddu galeeffatedha. Erga hojii misooma sululaa naannoo qarqara lageenii fi gaarreen magaalittiitti hojjetamanii eegalee waan baay'eetu jijjiirame. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahimad wayita misooma sululaa gaara Inxooxxoo irratti hawaasa Koonsootiin hojjetame daawwatanitti yaada kennaniin aadaa eegumsa naannoo fi qabeenya uumamaa uummata Koonsoo irraa muuxannoo Itoophiyaa gama hundaan jijjiiruuf dandeessisu keessaa fudhannaa jedhan. የኮንሶ እጅ ተራራ ላይ የሚሰሩትን የእርከን ስራ በምትመለከትበት ጊዜ harki hawaasa Koonsoo hojii misooma sululaa gaara irratti hojjetu yoo ilaallu yoo maashiniin hojjete malee waan harka namaan hojjetame hin fakkaatu. Itoophiyaa keessa yeroo imallu beekumsa mandhalee bitaa fi mirgaan jiru walitti daanee yoo itti fayyadamne biyya keenya Itoophiyaa jijjiiruu dandeenya. Dhalattoonni Koonsoo kiiloomeetira 600 qaxxaamuruun magaalaa Finfinnee dhufanii misooma qarqara lagaa gaara Inxooxxoodhaa ka'ee hanga Piikookiitti qaxxaamuree deemu kanarratti misooma sululaa akkasumas ijaarsa daagaa miidhagina qabu miidhagina irra darbee mooyitu eegumsa naannoo dhiqama biyyoo hambisuu keessatti ga'ee guddaa qabu kana hojjechaati kan isaan jirani. AMN Plus sagaleen dhalootaas naannoo iddoo isaan hojjetan kanatti argamuudhaan hojii isaanii dafqa olaanaa humna olaanaa baasuudhaan ashaaraa dhaloota borii fi fayyaduu danda'u hojii misooma guddaa kana yeroo hojjetan taajabuu dandeenyeeti kan nuti jirru.